jilan gubama jila ko dan sinal kajira imbanne insob screeni mobile digitamoyi tunin bekin jechuudha mobile to kosti kenna no bolese ko tinan jirani Dubai anna mana shaanta fuudhetti kenne beektu shaanta fuudhee warratti kennu naftanyu mamiti kusu shaantaatti kenne beektu amane nama see maal godhan screeni mobile digitama mobile lama ishigi qoy isin nagarsiisa kuno ishigi way kartoni guutuu uffata koo fudhatanii jala adda jala keessan hin beekwan intana keessa kaanii shaantaa koo keessa kaanii an miskinummaa koo shaantaa koo bayyaa kanatti kenne kun shaantaa kanatti kenne uffata koo keessaa bakka jala keessan hin beekwan mobaayilii guddaa lama iskiriinii mobaayilii digitamaa ol kaartoonii guddaa tokko keessa kaanii natti kennan nan jala beektu sa'aatii natti darbee ture yeroo sana wannatu wandimee ምናምን jennaan gaan amaara ta'ee Tigree ta'an ilma namaa nan kabajaan keessa kaarra kun qabuun jireen qabamutiin qabamuna jetti jalqaba Dubaay keessatti qabamee fattashamee ID koo galmeeffatanii ijoolleen Dubaay hin beetti ID koo galmeeffatanii meeshaa seeraan ilaalcha akkaataa iyyuu kaartoonichi ID koo galmeeffatanii paaspoortii koo galmeeffatan nama keessa karabbiin kun argachuudha jennaan narri fadhe maaliif ID koo rakkoo jiraan jedhee namicha noo rakkoon hin jiru kalas deemi naan jedhe tu rakkoon jiraate tu nan gadhiistu jedheen deeme ID koo garuu jalaa barreeffamu aareera waan ta'e hin beeku an balleessa kun cumaan wallaahi kompiitarratti barreeffate nama keessaa na waame amma shaantaa keessa banamee waan ta'e wayitiin waan akka ijoolleen Dubaay hin beektu waan akka waraqata wayitiin akkana godhamara waan akka waraqata wayitii inni iyyatee waraqatichi hin beeku godhamee ilaalamaa shaantichuma sababa qodaan keessa dhufa achumaan hin fidee dhufee Finfinneettis eessa geessita qodaa kana naamin jee keessaa guran narri fadheen akkamitti kana hundeetti kennan jedhe eessi kan eenyu ta'e nama anaanatti kenne jedhe nan dossee abdatan barbaadan jennaan itti gabbarta jedhan bakki waan itti gabbaruun qabu amaana namaatti biran taa'ee shaantaa koona taa'e kan ijoollee na beektu gati taatee bayinaan jette eessanii bayinaan jette jechuun ba'ee booddee lakkaa jirri qodaa sana hojii waan dhibu qodaa sana duuba waan dhibu na eegsisuuf latti akka saatiin galu naamni baruuf ta'ee maalan beeka ollaa koo wayii yeroo shaantaa wayii fudhatanii ijoollee lama wayii qabatanii yoo ta'edhaan qabatanii booddee galgala laayibiirra jira eda iyyeedhaan ni jire waa tokko ni jire calliseenuma laayibiirra taa'eera indoom dubbataa iyyuu jiru miutii qabadheen taa'eera sitti dubbataara sagaleen nagaamu nama to berata di fangka nama sadi nama uffata nama lama uffata polisi uffate berata di fangka acu ambare itu tapi orang gede hotel guddaa yeroo jedhu kanuma jedhu galanii bilbila fuudhanii argee bilbila sagan akkuma sanatti borsaa kaatan fuudhanii akka laayibira jiru quba qabu ollaa jetteeren ollaa hunjee kee abbaa hoteelaa jira hin ba'uun jireen abbaa hoteelaa fidiiti cawaan dawwale receptionitti jirdiran cawaan abbaa warra hoteelaa jabaadhaan akka qabanye shiftaa ol galeera akkam shiftaa jettaa biraam jedhee darbachuu barbaadanii cawaan warra hoteelaa dhufanii maa inni akkas ollaa jeekee jarri kuni akkas maan nagalchine abbaa hoteelaa jira waddee wantaati taatee akka milkoofne kanuma wanni biraa wayin jiru afaan guuttatee wali biyya keessa jirtan jimmaa nan jira qe'ee mootichaa abbaa jifaariif qe'ee mooticha muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad kuno eessatti na barbaadda xambee jimaanan eessatti na barbaadda faraji tadhee gara mootummaa gmaata na rabsiisinan walitti qabeestaa zarmaan zarii Ushan, Khalid, saatee irratti nanaasositti bilaan jee saatee miira keessa jirtu. Xambaataa Naa gurbicha waa'ee maa fayyee mee gurbicha waa'ee maa waa'ee. Ana jedhi Khalid daldala jala dhaabatee bu'aan gastii kana sin galche kanaaf miti bannaa tachu. Nuti qabadhaa taa'aa hoteessan yookiin immoo bu'aa osin dabbadha. Haaliin jira. Kanaaf namicha xambaataa mi afaanii qudduu kee bantee miidiyaarraa abe wallahi ata biyyiin jibbisiifta. Tara jala hawaasatti immoo biyya keessa jira. Yoo akka keetii kana ta'e an biyyuma walitti qabee jibba nama jettaati. Jala taa'e ambaasaaddara isaati.
ኩሊ ጨልማ ኩሊ ከጀታ ቆሻሻ ነች እንደገና መዋጀላ ዋይን ቆሳቦ ለቹ ዱበርቲ ቢያራባት እናቱ ነኝና ወላሂ ፓርላማ ራት ዋይን ዱበርቲ ቢያራባዱ በተምናን ሙሉት ቁሌን ፓርላማ ራብሳ ገሰዲ ቃል አልሞዲ ቃል ኩኖ ላላ ዱበርቶ ቢያራባ ጀላ pataayedha Allah dhungachuu keessa hin jirru dhungatamuu keessa hin jirru dhageessanii pataayedha Allah dhungachuu keessa hin jirru dhungatamuu keessa hin jirru namayyuu fakkaata hin argine gurbaan immoo didheedhuma na fakkaate anuma fakkaata wallaahi daa'imni kun yaa rabbiin kiyyaa utuu bakkuma dibaadhu sin jiraatin kaleessa koo akkana jedheen ilaale fuula sii qaba akkana jedhee mucaan sii na fakkaata jedhee qoosaa jira laala kunis na fakkaata mataan isaa sana fakkaata anuun nahe maalin jedhe maal gurbaan anuma fakkaataa jira wali jazbaa eegee xiraa sii jedhaan deebiin koo waa'ee muurii qabattee irratti jazbaa eegee xiraa ifa manaa godhe haala manaa qabaachuu kee mala haati manaa keetii booyyee deettee si wajjin ciifti ta'ee karkarroo deettee si wajjin ciifti ta'ee nama jettee si hammattee ciiftee namicha nyaara saphii jechuudha birrii narraa qabda birrii yeroo ni biqeeffadhu sana hin kennu yoon barbaade akkasidhaa hin kennu isaan himata irratti barisan meemee dhugumaatti dhiira hin kennu galatalleeti haasawuun barbaadne gowwaa shamarran biyya arabaa gadi baatee dhiifama gaafattu malee hojii kenne biyya keessa taa'e akkana jedha jechuudha narraa qabda naal keessatti hin kaffallu godhu aariitii dhaqabsiifadha mala akkati dhaqabsiifattu hin barbaada erguma edha paaspoortii Itoophiyaa yoo naa kennisi yoo naa kenne paaspoortii Itoophiyaa eenyu naa kenne paaspoortii Itoophiyaa paaspoortii keessaa yoo paaspoortii cululuqaa isaan qaba abbaan barbaade garuu harkaa gochuu hin danda'u shintaaf limaadha si kabaje galatanaa oolti jedheen si kabaje akka namaatti birrii xiqqoo irratti kennite gubboodhaan moosile birrichi birrii xiqqoo inaani keessitee kanama deebitee dubartii arabsuu barbaada naganaa maatisaatu barbaada paaspoortii yoo ati shamarran biyya arabaa dhiifama gaafatte malee birrii sana wal argitu akka dhiiraatti asitti maal Itoophiyaa taa'e tun kan yeroo jiraadhe yoo dhiira taate biyya gadi itti karkarroo akkasi dhageesse biraan naagaa akkasi dubartoota shintibeetii keessatti daanu jedhe ilmi harree irraa dhalate jechuudha maaltu dubartii irraa dhalate akkanan jedhamu eebbaalan dubartii shintibeetii keessatti daa ooltu jedhe diqaalaa konkaa gosii keetii keessa konkaa gosii keetiitiin fayyadacha baate biyya utuu eegee saree jechuudha utuu mataan si dhukkube yookiin kaansariin jirre sirra haqaa'u tu kaansarii wayisi qabatte dubartuu matamma shintibeetii keessatti deessi yesharmuuxaalig maalan no obbolaa keetiif haadha keetu shintibeetii keessatti naatatti badaalle qoshaaashaalig maalan no jimmaan keessa taa'e sitti maalaan dhageesse haadhaan qabdu ati obboleettiin qabdu akkamitti dubartii du'aa jirtu dubartii gudeedamaa jirtu dubartii gurguramaa jirtu shintibeetii keessatti deessi naaman narkaa ba'uu dandeessu anas si waraabe namni waraabee naan argine si jaalan jira akkaawuntii dhimmeebe qoshashummaa kee ati baala gattee ani kanan goone jettee afaan gadi buutee haasofte hunda isaan qaba nifxaam engada nama ofseete ati har'a waggaa meeqa miidiyaa kanarraa afaan bantee oolaa bultaa takkaa namni 200 sibira galee yoo jiraate morma koon kennaa namni 200 mana kee galee meequ engada an dhufee mana kee galee jennaan shamarran koona jala dhuftee namni 200 sii dhufe achumaan feemasa ofseete ta'ee namaa walitti of lakkaa'ufte ta'ee hin beeku kabaja keetiif an dhufe namassee xarbee xambaleji Tapi udah kan kalau tiga dia kayak koke sudah ciaki, rumah jabang gue tadi, paspor itu apa? Paspor itu berapa nak kena na? Awet, mereka mati gue. Ini mana wajib nanda, mereka wajib nanda. Orang jalan kabar deh, paspor itu mau kau tuh kelese nama mana cuy kami. Paspor itu mereka wajib nanda, holy cha sih. Siapa rada bacun beni, nama rada bacun beni. Kami niftar, koshas. Mangga, itu berapa sedih mau jual? Itu berapa sedih mau jual?
أما هنا يوم تيجي لنا يدو جرانا نوفل جيسا كي سمعوا بديه ما يومه نورتيشين تبيتي كيسة تجاهرتو من عامل جنا نورتي بيجي ربات كيسو بربات وشاشة نورتي بيجي ربات ورق بيجي كيسة كربات انتنا تجالتي وشاشة أنا بقولك كبوك أنت كرامة كرجة دي بيدو برتي رأس يالدين بي والله نورتيشين تبيتي كيسة تجاهر توالي تكابي ما كنا ما بلسه هل تيجي كنا فتنيا تو كوجري وما تكنيا تكيسة بو دبرت تكنيا تكيسة بريك انت قالتي إن شاء الله فترة جرا كلو وكيف كيسة دي ما جت يب وين كي أنا والله شوف أقول السلام عليكم أنا كم جت كم جت ها أكمل ناصر مو أصلا بس أكملي أنا ولد كابي عرف سبوتو جرا ولد كابي ها كذا عجائب والله أكمل ناصر سلا بولا مي كاب جاتي أكمل ناصر تشير ناقولا نكتير تيمو نكتير تيت أكمل يسني مكان ساينوني نقصالا مكانسا ولا لمي مكانسا أي مكاب يسا مبي وانسي فيا دجرا مكابان بيتا علي ورابا دوار ميرا دي بسي اسوسيسي غافا دكاتي سيفن دبك اوكي هارمي هارمي Nugusaan kan naan jedhe mucattiin ji'a tokko na bira turte Finfinnee naan jedhe mucaan kee sirraa adda baatee Finfinnee turte beetti. Lakkinarraa deemteeyyuun beektu isheen gaafuma barraruuf jette bichaa natu fidee dhufe hamma booleetti natu fidee dhufe manaayyuu baateen beektu na biraati. Okay galatoomi irra deebitee immoo meedikaala gootee ji'a tokko yookiin ji'a lama mana turte beetti. Turre lakki gaafichumadha. Okay galatoomi. Ala. Amma nama kuma sadii keessaa gurbaan ammoo kana namni wallaaleeti dhiifama naa godhaati. Akkamitti namni waaxiitu dhibame? Mee nama kana hunda keessaa namni gurbaan kun bootaa kana bakka akkasiitti namni jedhu dhabameeti akkam callistanii namni waa tokkotu dhibame. Namni jiraatee tokko barreessaa haaseen yoo namni beeku. Dara hin jirani wallahi namni dhibamee miti. Gurbaan hin dhabamne jira keenya gurbaan baruuf ifu Dr. Jiitu gurbaan dubbatee tureera. Ana Finfinneen jira abbaan dubbisuu barbaadan koottaa jee adreessa isaa hunda himaa ture inni ifu afaan isaatinuu gastira dhufeetu. Askoon jira jee bar askoodhaan jira jee nagaa saadamoo maali gurbaan san dheengadda harkeetiin ture poolisii naa godhaadhaan hin qabaa micaan asirra dhufee turu san guyyuutiin harku jiraati qaama poolisii maaliif naaf hin goone anaa qabsiisaa mee waan feetan fidaadhaan aan jechuu jira guyyuu wal harku jira jee nagaasaa nama jaamu kan wajji garee tana keessa jiru asirra qotira takka ergaddu yaan ni jira. Dubbiin kun egaa gana guddatee mucaan illee dhokachuu isaa waan hin oolleef namni beektan keessaan namni sooshaal miidiyaa irratti ol bahee dubbachuu waan sodaatuuf viidiyoo ofiillee waan mul'isuun barbaanne keessaan illee ta'ee ergaan miseejiidhaan gara mubaarakiin barreessuu fi dandeettanii namni beektan yoo asirratti illee baatanii dubbachuu baattan keessaan barreessaatii bakka inni jiruu fi namni beektan gara keessaatiin haadha immaan daa'ima tanaa laalaatii piliis namni keessaan beektan keessaan barreessaa fi mubaarak musaafaa. Kanuma jedhan. Okay amantii galatoomi dubbiin isaa iccitiin isaa tokko keessaan kan na qaqqabe mucaan kanaan dura nama birrii 500 irraa nyaatetu jira birrii 25 irraa nyaatetu jira bakka inni jiru nin beekaa jedha. Poolisiin Oromiyaa Finfinnee keessa jirtan keessaan na dubbisa. Please as jala jirtu.
keessaan na dubbisa. Haati kun haadha keessanii hin doorsise, hintalasii gurguree gudeechise. Erga gurguree immoo sagalee sii hukkaamse. Ammallee deebi'ee itti dhaaddataa jira. Oromummaan, dhiigummaan, dhiisa namummaa foonuma sinirra jiru kana laalaatii keessaan na dubbisa. Amma isa kana gabbu'een sin wajjin haasaa jechuudha. Muubee siifoo namni keessaa si barreesse jira wanta kanarratti namni ibsa si godhin jiru. Namni keessaa na barreessetu jira amma. Mucaanii shiftaa ajaa'ibaati. Nama takkarraa 500 nyaate, nama takkarraa 25 nyaate. Ijoollee keenya shamarranii fuudhee ukkaamsaa jira. Maatiin kun sagalee argatan malee kan sagaleen arganne baay'eetu jira jedhaa jiru. Akkamitti poolisiin Oromiyaa biyya keessa jirtan na dubbisa. Shakkii malee namni kanaa ol akka nyaatamee oduu amma kun diqqaa ta'ee nutti fakkaata malee kanaa ol nyaatamee yookiin kanaa ol dhiibbaa irra ga'ellee jiraachuu mala kun sababa ta'eeti miidiyaa irra as ba'e malee kanaa ol jiraachuu mala oduu qoratame mucaan kun waan baay'eetu as ba'e kanaafuu namoonni beektan piliis haadha tana laalaati waan tokko jedhama. Okay, Saaraa dubbadhu. Okay, maazariin maal jechuu barbaadde beektaa? Mucaan kiyya hamma galtutti immoo sistariin kiyya jechuun haga galtutti ijoollee Oromoo bukkee naaf teessu. Siqiqii keessa hangumachi teessutti iyyuu siqiqii teessa akka isheen teessu hin barbaadu jechuu jirti. Yoo waan taa'uuf hin danda'ama ta'e achi teessu jechuudha jara warra soddaa kana bukkeedha. ሙቤ በአማርኛ አውራ ኤምባሲው ይምጡ። አዎ ይሻላል እንደዚህ። ያ namichi jazbaan dhageessanii qaalittiin humna qabdi jara keenya. Qaalittiin humna qabdi amaariffaan maal jedhanii haasa'an jara keenya. Maaluma jedhanii haasa'an. Isheetu maazariin maal barbaadde beektee jara bukkee aguma galtuttu akka taa'amu barbaaddu. Okay, isa akka amaariffaan dubbatan barbaadanii Yoo dallaalaan kun Haati kiyyaan dubbatti amaariffaan rakkoon hin jiru. yoo dallaalaan qabame qofa. Yoo dallaalichi tasfaayee galchaa ilaalu ijoollee mee tasfaayee galchaa mee tasfaayee galchaa mee nama galchaa ilame galchaa. warri moodi taraa galchaame nu moodi taraa hin qabnu. Gariin amaariffa beekanii